Hayyee nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessaan ani nagaa kooti. Mee asumaanii waa tokko isinii ibsuu barbaade warreen nyuu soofaa barbaadan carqii soofaa ishee xixiqqoolle akka bakka danteeli buutee soofarra buutu yoo barbaadan na dubbisa lakkoofsa koo mata duree kana jala isinii kaa'a isaan na dubbisa. Carqii soofaas magaraja sooree barbaadan responsibility itti gaafatamummaa fudhadhee isiniifan hojjedha. Waan hin taane tokko hin hojjedhu dhugaa isinii jechuun nan deebisa. Ijoolleen baay'een argaa jiru. Yeroo darbee danteelii nan hojjechiisa isiniin jedhee ture. Ijoolleen immoo ulfaataa hamma sana tokko dhoofnu sadii dhaannaa jedhaniiru. Gatiillee jennaan yeroo keenya baay'ee gubaa nu dadhabas gateettiin akka nuffinu nu godha yoo akkas ta'ee isheen jedhanii. Kanaaf ifa jiru dubbachuun gaarii waan ta'eef duraas ijoollee dubbiseen isin dubbisiiseyyuu. Kanaaf carqii soofaa yoo barbaadan magarajaallee yoo barbaadan asumaan na dubbisa. Ijoolleen immoo eelee warreen ajajattan jiru eelee maabiraatii garuu bifa isaa gargar baafadha. Bifa kan keessa namni naan jedhu jira kan goosana jechuun girgiddaa achi deebistu iddoon fudhatu inni kaan immoo hin dhaabbata. Achumatti dhaabata jechuudha iddoo fudhata jechuudha. Kan isaa inni achi deebisu akkuma nama waan ta'e girgiddaatti suuqqateeti jechuudha. Eelee jechuun inni tokko gatii isaa isatu xinnoo caala. Jijjiirama birri 1,000 wal caalaa ta'e 500 ta'edha. Ani kan hin bite 5,000 innaa sananni sun 4,500 amma garuu dabaleera jechuudha. Amma dabaleera ani waggaa guutuu erga hin biteeyyu. Isa sasumaan gargar isinii baasuu yoo barbaadan immoo kan koo waraabee isinitti hima. Isa sanas dhaqeeti lammaffaa immoo wanti isiniin jechuu barbaadu yaada naaf kennitaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Asumaanii mi'oon wanta inni cicciniigaa jira maqaa Yesuus. Mi'oonni ijoollee bitamee na bira jiru jira kan isaanii isin nan agarsiisa. Warra ammas barbaadan maatii keessanii yookiin ofii keessanii ta'e na dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa yeroo baay'ee komantii jala seentan lakkoofsa naan jettu. Anyways gadiin isiniidhas yeroo hundaayyuu isallee yoo barbaadanii eessumaayyuu yeroo baay'ee ijoolletti himaan ture. Adaamaa isiniin jedheera. Adaamaa hoolota asii Finfinnee keessa asiin immoo amma Jimmaa jennee turre duraanan isinitti dubbadhe. Isaan kana nan deema gidduu kana warra jiran isiniif hin qaqqabsiisa. Kanaadha. Viidiyoo xinnoo tokkos gidduu kana isiniifan buusa. Wanta bareedu tokkodha. Kan soofadha ta'uu danda'u. Xarapheezzaadha. Iddoo TV'ti mirxii tokko. Viidiyootti ilaalatii na dubbisa yoo barbaadan jechuudha. Erkabootii immoo ijoollee baay'ee nu biti naan jedhe. Isa qofaan deemu bargit nu qaqqabsiiftaa nu bittee naan jechaa jirtu. Isa qofaa hin deemu meeshaan biraa yoo jiraate okay jechuudha. Jechuun mi'aan birrii 900 bituu jedhee Adaamaa yookiin immoo iddoo ta'e hin deemu jechuudha. Jechuun dadhabbii ta'a. Tiraanspoortiin keessanumallee yoo ta'e dadhabbiidha naa jechuudha. Guyyaa guutuu haala ooluudha. Kanaaf meeshaa biraa yoo ta'e garuu waliin isiniif nan qaqqabsiisa. Yoon immoo si'a tokko karaa tokko yookiin kallattii tokko nama 2-3 arge yookiin meeshaa sana abbaadhaan gaanan deema. Kanaaf na dubbisuu dandeessu fedha guutummaan yoo qabaattanii asumaaniin isas isinii hima. Erkabootii baay'een keessan barbaadaniitu yeroo ajajattanii meeqa nu geessitaa amma kanaaf fixuutoo hin taane meeqa yeroo baay'ee dubbadheera. Gatii isaa ibseera biteerasi. Isiniifan qaqqabsiisa isiniifan bitaa jedheera. Isiniifan bitas isiniifan qaqqabsiisa rakkoon tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Meeshaa akkuma jirutti isiniifan qaqqabsiisa. Akkasiidha. Agasii garuu chaanaala koo subscribe gochaa maatii koo viidiyoos immoo share gochaa. Na jajjabeessaa hojii irratti isiniin jedha. Tarii hojii biraa jalqabuullee danda'a. Isa wajjin bakka meeshaa keessanis haala gaariidhaan bitee isiniif qaqqabsiisuu danda'an isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan immoo komantii jala barreessaa.
wanta gaafii qabdanii jechuudha. Wanta isinitti gaafii ta'e gatii isaas immoo baruu yoo barbaaddanii garuu wanti isitti immoo ammas soofaa fi TV viidiyoo hin godhamu. Biifeen na didanii iddoo baay'ee dhaqee ijoolleen akka filatanii fi jedheelleen garuu an akkasittuu ijoollee lama nan bita waan ta'eef biifee yeroo isaan isiniif kan agarsiisa. Suuraa kaafachuu hin oolu viidiyoo san bites nan kaasa isarraa argitanii deemuu dandeessu. Kan hojjechiiftanii fi kan bittan immoo gargari biifeenii yeroo baay'ee gatii isaa gargarisi diizaayinii isaas gargari jechuudha. Inni ajajattan gatiidhani inni bittan immoo kan hojjetame bitama jechuudha. Garuu amma kana jijjiirama maddee hin qaba. Amma kana soo jedhamu baate jechuudha. Kanaaf akkasiin isiniin jedha. Yaani yoo isinitti tole. Hojiin yoo isinitti tole. Ne jajjabeessa. Jajjabeessu immoo share gochuudhaan viidiyoo malee waan biraatiin miti. Gaafii qabdan immoo yoo na gaafattan deebiin isinii laatama. Kanumaan isiniin jedha.